maaliif callise mana kee jala maaf callise gaa'ela kee keessatti maaf callise hojii kee keessatti inni kun assignment isiniif haa ta'u garuu nan dubbadha addanatti sababii Yesuus Kiristoos callisee fan dubbachuu yaala Yesuus Kiristoos maaliif akka inni callise ni tokkoffaani yeroo koon eeggadhaa jedhe ase Maariyaamiin akkaneen callisi yeroo koo malee ani homaa gochuu hin danda'u Yesuus Kiristoos acha barbaari miti Yesuus Kiristoos waliin dhoftu miti yeroo ofii isaatiitti hojjeta harka kee ol kaasee ergaa kan harkaa fuudhi yeroo ofii isaatiitti Waaqayyo mana keefa hojjetu yeroo koon eeggadha tarii beektonni yeroo dubbatan iddoo kana yeroo jechi jedhu kuni bakka lamatti qoodama tokko ergaawwan kakuu moofaatu hin xumuramne wantoota kakuu moofaa murtu keessatti hojjetaman keessatti hin xumuramne waan ta'eef amma inni xumuramutti eege kan jedhani jiru lammaffaa yeroo inni itti hojii jalqabu abbaa isaa biraa ayyamni hin kennamneef kanaaf Yesuus amma sanatti calliseeraa jedhu walumaa galattanis dubbachuu kan barbaadu akkuma Yesuus Kiristoos dubbates yeroo itti abbaa koo biraa hojii ani jalqabu hin geenye jedhe kanaafitu yeroo koon eegaa yeroo tokko firoo tokko arruma sagalee dhageenya arruma akka nu raawwatamu barbaan arruma sagalee dhageenya arruma akka makiinaa bitannu barbaan arruma sagalee dhageenya arruma maan akka bitannu barbaan namni yeroo ofii isaatiittitu waa gochuu barbaada Waaqayyo immoo yeroo isaatti waa namaa gochuu barbaada kottee gaa ergaa tokkoon sii qaba yeroo ofii keetitti tuntaan yeroo ofii isaa ta'etti Waaqayyo waan gaarii mana keefa hojjetu ameen jedhin harkaa fuudhe ergaan kun kan keeti inni lammaffaan sababa Yesuus Kiristoos jalaa calliseef akka seera Yihuudootaatti namoonni sirna qulqulleessan namoonni seera eegan dhufanii iddoo sana jiru Yihuudoonni jiru Giriikonni jiru jarreen kun hundumtuu achitti kan argaman gahee mataa isaanii qabu warri Yihuudoota abbootii Yihuudoota sirnaaf seera qulqulleessuudhaaf achitti argamanii jiru maaliif gaanii dhagaajaa leetirii dhibbaaf leetirii 80 gadi dhibbaaf 20 kan fudhatu sana dhumarratti qulqulleessanii sirna isaanii qulqulleessanii galu hanga isaan daadhii isa jalqabaa sana dhumee warri sirna qulqulleessanitti eege Yesuus haleluuyaa haleluuyaa amma isaan qulqullaa'anitti eege Yesuus arrasi Yesuus sababii inni mana kee keessatti hojjechuu dideebsitti moo haadha koo sababii inni mana kee keessatti hojjechuu dideebsitti moo obboleessa koo nuti qulqullaa'oo miti yeroo baay'ee torbee darbe dubbadheera nuti laphee keenya keessaa guutuutti qulqulleessinee jibba laphee keenya keessaa hin baafnu walumaan dhaa'olla walumaan makaa'olla walumatti tumaa'olla garuu Yesuus Kiristoos iddoo sanatti kan inni calliseef amma daadhii inni jalqabaa sun keessaa dhangala'u amma inni dhiqamee dhangala'u teege arras dhukkuba keetti fayyuu barbaadda rakkina keetti fayyuu barbaadda rakkina kee seertu keessaa boo barbaadda jibba laphee kee keessa jiru dhiqii dhangalaasi xurii nanna kee keessa jiru isa karaa cubbuu dhufe laphee kee keessatti isa walitti qabame sana of keessaa baasi nan hojjedhaasin jedhe Waaqayyo akkatti hojjetu dhabe mana kee keessa jira harka hojii hojjetu akkatti siif hojjetu dhabe balbala mana keetti dhaabbatee jira akka hojii hojjetu maaliif nuunoo nama jibbaa nama anoodaa nama wallolaa iddoo aarsaarra deddeebina faarfannaa akkatti hojjetu dhabe keessuma waldaa kiristiyaanaa bara ammaa keessatti harki Waaqayyo baay'een isaa hojii dhaabeera soo maaliif cubbuutu iddoo qabatee iddoo aarsaa taa'e sobatu iddoo qabatee iddoo aarsaa taa'e ejjati iddoo qabatee iddoo aarsaa taa'e san kanaaf akkatti hojjetu dhabe ergaan sii qaba sagalee koo dhagaa kan jirtu jibba jallinarraa kan dhufe ijooji foonii jedhamee isa Galaatiyaa keessatti barraa'e sana hundumaa of keessaa baasaa harki hojii hojjetu tokko mana keessan ol isinii seenaa haa ulfaatu Waaqayyo inni sadaffaan dubbii Maariyaam isa lammaffaa eega ture maanni dubbii Maariyaam inni lammaffaa maayidhaa inni tokkoffaa maali sakana gaarii gootanii akkasiin hubattanii barbaada dubbii Maariyaam inni lammaffaanii fi inni tokkoffaa waliin argu walii samaa inni midiriidha sababiinsaa jechi Maariyaam dubbatte inni lammaffaa aboo haadhummaa agarsiisa maaliif kaatee hojiin hojjettu ati maaf calliftee teessa jechi jedhamu kuni aboo haadhummaadha aboo haadhummaatti agarsiifte callisiitti hin jedhen amma yeroo dubbii ati hin qabdu
callisittiin jedhe yeroo tokko tokko gaafa nuti emotion taanee kaanu gaafa nu miiratti galle dubbachuu jalqabnu hin callisa waaqayyo yeroo fi isaatitti garuu ka'ee hojjeta callisin inni lammaffaan garuu afuura qulqulluutti guutamteetu kaatee dhaabbattee lallabuu jalqabde just annatti tole iddoon kun ilaa itti inni dhufee isin gidduu ta'aa jiru kuni wanti inni dubbate kamiyyuu hin ta'a sanaan maal godha waan inni isiniin jedhe godha namoonni mana sana keessa jiran Yesuusiin ilma Yoosef isa muka sooftichaatti beeku malee akka inni masii ta'e wanti inni dubbatu waa hunda akka ta'u hin beekan yookaan dargaggeessa ollaatti isa beeku isheen garuu afuura qulqulluutti guutamteetu adda isa goote waan inni dubbatu malee homtuun ta'u amma inni dubbatutti homtuun ta'u jettee dubbatte hanga Yesuus dubbatutti homtuun hin ta'u mana kee keessatti illee jireenya kee keessatti illee maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u isa booddee namoonni akkana godhani amma inni dubbatutti eeguu jalqaban hanga inni dubbatutti dubbii afaan isaatii callisanii dhaggeeffachuu jalqaban arras akkana itti obboleettiin keenya faarfattu Asteer Kabbabaa amma yeroon ga'utti balballi cufamee nama rakkisa amma yeroon ga'utti irruunis irratee nama boossisa jedhe gaafa yeroon ga'e garuu balbala cufaa bana harkisa itti hanga Yesuus dubbatutti obboleessa ko rakkinni kee hanga Yesuus dubbatutti obboleetti ko boo'ichi kee hanga Yesuus dubbatutti lolli sirra jiru gaafa inni dubbate garuu hundumtu sirraa ka'a gaafa inni dubbate garuu balballi sirraa banama gaafa inni dubbate garuu hidhaa keetii kama Yesuus mana kee irratti haa dubbatu Yesuus jireenya kee irratti dubbatu Yesuus hojii kee irratti dubbatu Yesuus gaa'ela kee irratti dubbatu maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u gaafa Yesuus dubbatu maaltu ta'a ishee kana wajjin ilaalla gaafa Yesuus dubbatu maaltu ta'a gaafa Yesuus mana kee irratti dubbatu gaafa Yesuus jireenya kee irratti dubbatu gaafa Yesuus bultii kee irratti dubbatu gaafa Yesuus hojii kee irratti dubbatu maaltu ta'a ishee kana gaarii godhaa qabadhaa tokkoffaa lafoonaa keessattitu waan hin jirre keessattuu wanti barbaadamu tokko ba'a amma qodaan duwwaadha bishaan malee homtuu hin jiru mana sana Yesuus dubbannaan garuu bishaanichi daadhiitti geddarame waa'ee daadhii miti kan na dubbachiisaa jiru amma wantoota baay'ee ilaaltee mana kee keessa duwwaadha jechaarta gaafa Yesuus dubbate garuu inni itti barbaadde sun mana kee keessatti argama sagalee koo dhagaa kan jirtu harka kee mirga ol kaasite dubbadhu erga Yesuus dubbate innan barbaadaa jiru mana koo keessatti hin argamaa jedhe yaasayi haaleluyyaa waan ati barbaadaa jirtu innati yaafachaa jirtu innati barbaadaa jirtu sun mana kee keessatti argama ollaan barbaadin iddoo biraan barbaadin bakka biraan barbaadin mana kee keessatti argama waan ta'eef qe'ee keetti argama waan ta'eef manuma kee keessatti argatta waan barbaaddaa jirtu ganaa iddoo biraatiif bitaa fidaan jenne asuma jira Yesuusumti siif hojjetu malee Yesuusumti siif dubbatu malee inni ti bara baay'ee barbaaddee dhabde sun manuma kee keessa argama haaleluyyaa manuma koo keessa argama na hordofaa kan jirtu manuma koo keessa argama jedhi dubbadhu inni lammaffaanii jijjiiramatu ta'e jijjiirama hafuuraa jijjiirama foonii namoonni baay'een jijjiirama argani maa inni daadhiin kun maa inni sakaleessaa miti wantoonni hundumtuu hin geddarame haalli hundumtuu hin geddarame harka kee ol kaasi bookoo ergaan sii qaba hin baddeedhanii warri si eegan hin duuteedhanii warri si eegan harkatti walii gattee hojiinsaa warri si eegan kana booddee waa'ee kee hin dinqisiifatu jijjiiramatta gaafa Yesuus dubbatu jijjiiramatu ta'a waan ta'eef maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u inni sadaffaan gaddaa boo'ichatu dhaabbata waaree dura boo'ichat ture waaree dura gaddat ture waaree dura imimmaan dhangalaasu ture Yesuus dubbannaan garuu manni guutuun kolfuu jalqabe waaw jedhani migarmi no ndela kam adda kuni kuma dinqiidha jechuun qaban maal dinqiidha inni kun jechuun qaban amma wanta kon sittaasaa boko waa'ee jireenya keetii teessee yaadde waa'ee ofii keetii teessee yaadde baay'ee mataan si dhukkubee gaddaarta miti yeroo muraasa booddee garuu waa'ee dhuma keetu dinqisiifatama namni hundumtuu waa'ee kee kolfa gaddaaf
kolfu miti sasiiteef ati yundin qisifatta haleluya haleluya akkana demni abarra guddata arka ko fankorra kanna ke wachise ojinsa dinkidam naraje fachise la siraje fachisa wakesh inni arfafan bakka salphatte tulfaata manuma keessatti salphatan keessatti kabajaman warri dhirsi misirroo warri cidhaa kun mana salphatte keessatti ilaa boko ergaan sii qaba siifanaa saayiram qee salphatte tulfaatta de waaqayyo nama biratti salphatte birattan si kabaja de waaqayyo biiroo tuffatamte keessattan si kabaja de waaqayyo mandara jibbamte keessattan si kabaja de waaqayyo qee jibbamte keessattan si kabaja de waaqayyo waaw harka kee ol kaasii sagalee kan harkaa fuudhi manan jibbame keessattan kabajamaa jedhe haleluya inni shanaffani hirraajeeffatame waa'ee mana sana waa'ee daadhii sana raajeeffatame akkana jedhe Solomoon alamuu faarfannaa isaa keessatti akkamitti akka inni godhe wal gaafachiisa dhimmi koo baranaa itti qabaaf itti kaabaa tokkoon qabu kan koo Yesuus hojjeteem jaranaa akkamitti akka inni godhe wal gaafachiisa dhimmi koo baranaa itti qabaaf itti qabaa tokkoon qabu kan koo Yesuus hojjeteem jaranaa namoota baay'ee si yaafata namoota baay'eedhaan barbaadamte ilaa dinqiidha kun ona malava gate adia sakamando frijota deni harka kee ol kaasee ergaa si qaba akkee waaqayyo wanta namoonni baay'ee dinqisiifachiisu tokko mana kee keessatti hojjeteen siraajeeffachiisan waaqayyo sagalee raajummaa dhufe harka kee ol kaasee harkaa fudhi waan namoonni baay'een ajaa'iba jedhanii waan namoonni baay'een dinqii jedhan tokko waan iji namaa takkaan argine waan namni takkaatti yaanni tokko mana kee keessatti hojjeteen namoonni baay'een amma wal gaggaafatanitti waan haaraa tokko mana keetti godhaa jedhe waaqayyo ruudaa gaabaa lafaa gatee anaa mashakee afaanoo magwaata haleluya wanti haaraan tokko mana keetti dhalateera wanti addaa tokko waan nama dinqisiifachiisu tokko mana keetti dhalateera narkaa fuudhi ameen jedhi bannaataati wanti haaraan tokko wanti nama raajeeffachiisu wanti nama dinqisiifachiisu tokko mana keetti dhalateera inni jaaffanii caaltee argamte akkana jedhanii caalee argame jedhanii maaliidha caalee argame haleluya caalee argame kana booddee tajaajilli kee deddeebiin kee hojiin kee caalee argama malee gadi ta'ee hin argamu warri Kiristoos Yesuus qaban hojiin isaanii caalee argama deddeebiin isaanii caalee argama ola haba gaatiyaa seefata daman tokko roba jaayin namni san dubbadhu ka dubbatu caalee argama mee caaleen argama jedhe dubbadhu mana kee irratti jireenya kee irratti naannoo jirtu keessa caaltee argamta biiroo jirtu keessa caaltee argamta caaleen argama jedhaani waaqayyo gooftaan machaa caaltee akka argamtu natti dubbachaa jira wantiif tolega nuti akkamitti nuti hojjechiifanna Yesuus Kiristoosin mana keenya keessatti hojii keenya keessatti akka inni hojjetu akkamitti goona akkamitti nu hojjechiifannu ishee kana gaarii godhaa qabadhaa tokkoffaan amantiidhaan mana keenya keessatti akka inni hojjetu goona lama kadhannaadhaan sadi abboomamuudhaan dubbii isaaf abboomamuudhaan sagalee isaaf abboomamuudhaan akka inni mana keenya keessatti hojjetu gochuu dandeenya inni arfaffaan qulqullummaadhaan mana qulqullummaa hin qabne keessatti hojiin hojjetu Yesuus nama qulqullummaa hin qabneef hojiin hojjetu Yesuus qulqullummaadhaan inni shanaffaan amanamuufiidhaan waaqayyo gooftaan koo Yesuus Kiristoos na eebbisu kanaaf Yesuus Kiristoosin mana keenya keessatti akkamitti akka hojjechiifan dhimma nu dide keessatti akkamitti akka hojjechiifan wantoota anama dubbadhe kana yaadaan qaba gooftaan koo isin eebbisu guyyaa irraa kana viidiyoo waraabuudhaaf editaran nabara kan naabbate obboleessi keenya artist Lataa waaqayyo bara kee jireenya kee eebbisu akkuma kana namoonni viidiyoo koo kana argitan YouTube LG kan TV kan jedhamu kana subscribe gochuudhaan share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan akka naageessan asuma kabajaa isin gaafadhaa ana obboleessi keessan lallabaa wangeelaa takkaaleen tasamaa barra keessan jireenya keessan eebbifamaa shalom